kun qabrii Nabi Muhammad daawwadhaa seenaa isaa guutuu wajjiniin isinii fideen jira kunooti. Waa'ee qabrii kanaa viidiyoo gabaabaadhaan isinii finnaan guutuu isaanaa fidii jettanii turte. Innis kunooti. Akkuma beekamu qabriin Nabi Muhammad biyya Madiinaa keessatti kunoo Madiinaa keessatti argama. Duraanii mana Aishaa keessatti awwaalaman. Garuu yeroo ammaa kana masjida Madiinaa keessa galee jira jechuudha. Inni hoo akkamitti jennaan akka armaan gadii kanatti. Viidiyoo keenya repost godhaa, copy link share godhaa, namoota hundaan gahaa dhaggeeffadhaa. Mana keenyaafis haaraa yoo taatan follow godhaa keessummaan ta'inaa jechuudha. Yeroo jalqabaa Rasuulli sallallahu alaihi wasallam kan du'an mana Aishaa keessatti. Akka seera nabiyyootaatti immoo nabiyyoonni bakkuma du'an itti awwaalamu jechuudha. Iddoo biraan deemamanii sababa namni isaan gabbaruuf jecha bakkuma du'an itti awwaalamu jechuudha. Manni Aishaa immoo masjidaa wajjin girgiddaan isaa tokkumadha. Egaa gaafa isaan mana Aishaa keessatti du'anii achuma mana Aishaa bakka isaan du'an sana keessatti awwaalanii jechuudha. Gara tokkoon Abubakriin duunaan achitti awwaalanii karaa biraadhaan immoo Umariin duunaan achitti awwaalanii jechuudha. Akkas jechuun Abubakriif Umariif Rasuulli bakka tokkotti awwaalamanii jechuudha. Sana booda masjidni dhiphaa waan ta'eef kallattii sadiini sahaabonni masjida gurguddisaa turan. Egaan gaafa islaamummaan babal'ataa namoonni baay'ataa deemanii masjidni kallattii sadiin gurguddataa deeme. Karaa fuulduraatti Rasuula jira waan ta'eef yoo guddisan isatu masjida keessa gala waan ta'eef achiin dhiisaniitu kallattii kaaniini masjida babal'isuu jalqabanii jechuudha. Booda keessa garuu mootiin tokko mo'ee mootichi sirrii miti jedhama gaanii gaafa dhufu kallattii afuriin gaafa masjida guddisu qabriin Rasuulaa dhufee masjida keessa galee jechuudha. Yeroo ammaa kana gaa qabriin suni masjida keessatti argama. Garuu akka inni masjida keessa hin jedhamnee fi girgiddaa guddaan itti ijaaramee namni arguu hin danda'u jechuudha si'achi. Yoo ilaaluu barbaadan warri Makkaa deemanii karaa qaawwaa kanaatiin ija galchanii si'achi ilaalu kun mataa duratti Abubakar Umar Rasuul jedhanii sallallahu alaihi wasallam barreeffamee jira. Karaa qaawwaa kanaan si'achi daawwatu. Keessa seenanii guutuu isaa daawwachuun hin danda'amu jechuudha. Garuu qabriin isaanii kan inni jiru as keessa. Egaan qabrii Rasuulaa kanatti kubbaa guddaatu argama. Jechuun ijaarsa gurguddaa jechuudha. Ijaarsi kun immoo dhowwamee ture Rasuulli qabrii koorratti waan ijaarnaa jedhanii jechuudha. Maaliif ijaaraman laata? Viidiyoo itti aanuun walitti deebina. Garuu isa ammaa kana namootaaf share gochuudhaan copy link gootanii mana keenyaafis yoo haaraa taatan follow godhaa. Annaasiraaruun.